Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojii baruu fi barsiisuu qorannoowwan rakkoo hawaasaa furaniin dabaalee gaggeessuun beektota idil-addunyaa hawwataa jira jedhan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo. Yuunivarsiitichi kora qorannoo biyyoolessaa 13ffaa fi kan idil-addunyaa 3ffaasaa qopheesse. Dijitaalaayizeeshinii hooggansa kalaqaa akkasumas riiformii seektara pabliik sarviisii fi misooma hammataa fi itti fufaa kan jedhu mata duree korichaati. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaa yuunivarsiitichi kaayyoo hundeeffama isaa bu'uura taasifachuun hanga ammaatti hooggantootaa fi hojjettoota 30,000f leenjii kennuun sirna tajaajila uummataa beekumsaan utubaa jira jedhan. Kana malees qorannoowwan galtee imaammataa ta'anii fi gochatti hiikamuun rakkoo furuu danda'an akka gaggeessu kaasan. Kora biyyoolessaa 13ffaa fi kan idil-addunyaa 3ffaa yuunivarsiitichi qopheesse kanaanis bu'aalee qorannoo raawwachiiftota mootummaatiif galtee imaammataa ta'an argamu akkasumas dhaabbilee barnootaa biyya keessaa fi biyya alaa gidduutti muuxannoo qoddachiisuu fi walitti hidhamiinsi egeree ni uumamaa kaasan. Kora kanarraa yoo xiqqaate waan gurguddaa sadan tokko nan eegachuudha. Tokkoffaa waraqaawwan kora kanarratti dhiyaatan hin maxxanfamu. Maxxanfamanii qaama milaallatu bira gahu. Proceeding kan jennu fakkeenyaaf kan bara darbee barana maxxansiisnee of harkaa qabna jechuudha. Laayibraarii adda addaa amma kaampaasii hedduu godhannee rakka yuunivarsiitii kaampaasiiwwan keenya hundumaaf laayibraarii keessa galchina hayyoon achi jiru kanaaf qorataan akka itti fayyadamu goonaa jechuudha. Inni kunis inni baranaa kunis hin maxxanfama jechuudha. Inni kun isa tokkodha. Lammaffaa namoonni asitti waamicha keenya dhagahanii dhufanii taa'anii dhaggeeffatan jiru sektoroota adda addaarraa isaan irraatii fayyadamu jechuudha. Akkasumatti gahanii deebi'ootu hin ta'in waan amma intarnaashinaaliirree namoonni dhiyeessaa jiran hayyoonni piroofeesaroonni adda addaa muuxannoo biyya isaanii waan qoratan irraa dhiyeessaa jiran kana hubannoo irraa argatanii hawaasa isaanii ittiin jijjiiruu jennee akka yuunivarsiitiitti kana ekspeekti goona irraa eeggannaa jechuudha. Inni sadaffaan akkuma amala kora qorannootti namni neetworkii adda addaa waliin uuma. Warra asitti dhiyeessan kun yuunivarsiitii biyya keessaa fakkeenyaaf Gondar irraa, Bahar Daar irraa, Waldiyaa irraa yuunivarsiitii Oromiyaa ala jiran keessaa hayyoonni dhufaniiru waan ta'eef akkasuma kaampaasiiwwan keenya adda addaa irraa dhufaniiru waan ta'eef isaan muuxannoo wal jijjiiruun neetworkii boorurree waliin hojjechuu danda'aniif uummata isaanii waan godhan neetworkii uumuu danda'a waan ta'eef soo wantoota gurguddaa sadan kana irraa eegna wantoonni biraas jiraachuu danda'u nuti illee muuxannoo irraa arganna jabina keenyaaf hanqina keenya ittiin madaalla hayyoonni keenya illee hayyoota biraa iddoo biraatii dhufanii dhiyeessan irraa muuxannoo qorannoo isaanii jabeeffachaa deemuu jechuudha. Mata dureewwan dijitaalaayizeeshinii hooggansa kalaqaa akkasumas misooma hammataa fi itti fufaa jalatti bu'aaleen qorannoo 28 hayyoota biyya keessaa fi biyya alaan dhiyaatan. Akkuma beekamu riiformii garaagaraa taaksii siistemii biyyattii keessatti ta'aa jira hammayyeessuu irratti akkasumas immoo seerri garaagaraa geggeeddarame amma hojiirra oolaa jira. Inni kuni kan galii sassaabuudhaaf baay'ee nu fayyadee jira. Goolii isa tokko argatee jira jechuudha. Haa ta'u malee kan nuti arganne namoonni baay'ee egaa namoota iddoo garaagaraatti hiikneetuun ta'in hirree qoonnee jechuudha. Kaataagorii garaagaraa keessa keenyedha. Akkuma yeroo qorannoon kun godhamu malu goonee ilaalle namoonni galii baay'ee guddaa argatanii yeroo effective tax rate dhaan ilaalamu hanga barbaadamee galii sana kafalaan jiran. Inni kun immoo maali inequality sana yookiin immoo jijjiiramaa yookiin garaagarummaa jiru san hir'isuu irratti nu fayyadu jechuudha. Saganticha irratti kan argaman hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa fi walitti qabaan boordii yuunivarsiitichaa Dr. Tolaa Bariisoo yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa baruu fi barsiisuu maddiitti qorannoowwan rakkoolee hawaasa dinagdee kan gaggeessuun gahee jijjiirama naannichaa bira darbee kan biyyaas utubuu bahataa jira jedhan. Egaa yuunivarsiitiin hojjetuu qabu keessaa namoonni baratan namoonni rakkoo fala kennan yuunivarsiitii keessa jiru jennee amanna. Kanaaf korri irraa kunis akeekni isaa kanaaf walitti dhufanii qoratanii rakkoo hawaasa keenyaa gara hundaanuu hiikuu qabu jennee amanna. Kanas jabeessineet itti fufu. Yuunivarsiitichi waan xiqqoon jalqabeeti amma babal'atee guddachaa jira. Kanaaf immoo hooggansi hojjetaa wajjin ta'anii hooggansa kanaan dura jirurraa hooggansa ammaa fudhatee waan jirurratti ijaaree dabalee waan deemeef maanguddoonni naannoo hawaasni naannoos waan gargaartaniif kanaaf fuula duras hojii hojjettaniif hojii jabaatu isinirraa eegama kan amma hojjettaniif garuu galata guddaa isin galchuu barbaada.
Hojiileen tajaajila lammummaa damee barnootaatiin barsiiftotaaf leenjii kennuu fi inisheetiivoota qonnaa mootummaan bocaman raawwatus hawaasaaf fakkeenya ta'uu kan itti ragaa baasisedha jedhu. Hojii tajaajila lammummaa yookiin dirqama hawaasummaa bahuudha. Kanaanis mana barumsa addaa banee ijoollee dandeettii addaa qaban barsiisaa jira. Kunis fuula dura cimee itti fufa jechaadha. Muuxannoon mana barumsaa irraa argame dabalee leenjii barsiisotaaf kennuu irratti deema. Gara biraatiin immoo inisheetiivii qonnaa mootummaan keenya qabatee jiru qabatee hojjettootaaf hanqaaquu kennaa jira. Magaala irrattis gatii gadi buusaa jira. Kanas jabeessee itti fufa jennee yaadna. Sadaraffaarratti yuunivarsiitiin wanti hojjetaa jiru hojii qorannooti. Yuunivarsiitichatti giddugala ammayyaa qindeessuun hooggansaa fi barsiistota naannoo Oromiyaatiif leenjii kennuufis biiroo barnoota Oromiyaa faana waliigaltee mallatteesseera.